Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon Haleellaa godinaalee 3 keessatti fudhateen yoo xiqqaate milishoota 30 booji'uu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo Haleellaa tibbana godinoota 3 keessatti gaggeesseen loltoota mootummaa kaan ajjeesee booji'uu isaa himeera. Lola kanaanis loltoota bilisiginnaa hedduu haleeluu gabaasichi ibsa. Odeeffannoon nu ga'e akka jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan adda addaa keessatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa irratti fudhachuu beeksiseera. Haleellaa kanaan loltoonni mootummaa hedduu yoo du'an meeshaaleen waraanaas booji'amuu isaanii gabaafame. Akka gabaasichaatti waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa, Qellem Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti lola gaggeesse. Zoonii Giddugalaa keessatti qofa milishoota 30 ol booji'uus hime. Akka gabaasni zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa irraa nu ga'e agarsiisutti godina Arsii Bahaa Naayee Xosaa keessa tarkaanfii fudhatameen loltoota mootummaa 4 ajjeesee 9 ammoo madeessuu hime. Keessumattuu bitootessa 2 bara 2026 magaalaa Sibuu Abaadir keessa tarkaanfii fudhatameen poolisoonni maqaan isaanii Dajanee Taaddasee fi Abdiisaa Abdulqaadir jedhamanii fi milishaan Zarihuun jedhamu du'uu isaa gabaasichi ibseera. Gama biraatiin zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan keessatti bitootessa 3 bara 2026 haleellaa cimaa waraana sakattaa Bobba irratti raawwateen waraana mootummaarraan miidhaa cimaa ga'uu hime. Lolli kun aanaa jedhame kana bakka addaa Haadha Uggaa fi Hobbii jedhamutti gaggeeffame yoo ta'u haleellaa waboon gaggeesseen loltoonni mootummaa hedduun du'anii kaan madaa'utu ibsame. Meeshaa waraanaa irraa hiikkachuus kan hime waboon lola gaggeesse kanaan qawwee KM7 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikkadheera jedha. Dabalataan zooniin Giddugalaas godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa tarkaanfii fudhachuu hime. Tarkaanfii kanaan milishoonni 30 ol booji'amuu isaanii himeera. Waboon zoonii Giddugalaa milishoota kana cinatti loltoota mootummaa hedduu haleellaa kanaan ajjeesuu isaa gabaasni Keelloon argate ifoomseera. Oduu keenya itti aanuun naannoo Amaaraatti qabeenya haala seeraan alaatiin kuufame deebisiisuuf labsii dandeessuu hojiitti hiikamuufi jedhame. Naannoo Amaaraatti qabeenya haala seeraan alaatiin kuufame kan mootummaaf uummataaf deebisiisuuf labsii dandeessisu hojiitti hiikuun seera kabachiisuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon haqaa naannichaa beeksiseera. Akka ibsa biirichaatti labsii lakkoofsa 1364 muraa bara 2017 hojiitti hiikuuf qophiin barbaachisaan taasifamaa jiraachuu eerame. Itti dabaluun biirichi namoota dhuunfaa haala seeraan alaatiin qabeenyaa horatan irratti hordoffii barbaachisaa taasisuun qabeenyicha deebisiisuun akkaataa danda'amu irratti illee qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'achuu isaas ibseera. Hoogganaan biiroo haqaa naannoo Amaaraa obbo Birhaanuu Gooshiim akka jedhanitti labsiin kun hirmaannaa lammiileen dinagdee biyyattii keessatti walqixa fayyadamoo ta'uu isaanii kan mirkaneessu ta'uu ibsan. Kunis namoonni dhuunfaa karaa seera qabeessa ta'een qofa qabeenya horachuu amaleeffachuun qabeenyi maddi isaa hin beekamne dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa inni uumu hir'isuuf akka ta'e addis istaandardii maddeen wabeeffachuun gabaaseera. Kana malees garaagarummaa galii lammiilee dhiphisuun nagaa fi tasgabbii waaraa bu'uura akka ta'u eeraniiru. Itti aanaan Komishiinaraa Taaddasaa Ayyaalaw ajajaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira muummee poolisii naannichaa gama isaaniitiin labsiin kun yakkoota dinagdee irratti raawwataman ittisuuf carraa guddaa kan uumu ta'uu akeekaniiru. Labsiin kun yakkamtoota hidhaan adabuu malees qabeenya haala seeraan alaatiin horatan akka deebisan kan dirqisiisu ta'uu isaa cimsanii dubbatan. Qabeenya haala seeraan alaatiin saamamee fi kuufame deebisiisuuf carraaqqii taasifamu keessatti poolisiin naannichaa biiroo haqaa fi dhaabbilee biroo qindoominaan hojjechaa jiraachuu dhaabbanni oduu Itoophiyaa gabaaseera jechuun madda odeeffannoo keenyaa balballoomse. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaa fi Keeniyaan nageenya naannoo daangaa mirkaneessuuf duula waraanaa waloo gaggeessuuf walii galan. Itoophiyaa fi Keeniyaan naannawaa daangaa biyyoottan lameenii Moyyaalee Marsabiit Turkaanaa keessatti qindoominaan nageenya cimsuu fi akkasumas weerara qaxxaamura daangaa fi bu'uuraalee misoomaa ijoo biyyoota lamaan walitti hidhan eeguuf duula waraanaa waloo qindaa'aa gaggeessuuf walii galan. Waliigalteen kun carraaqqii waliigaltee tumsa ittisaa kanaan dura ture hojiitti hiikuuf taasifamu keessaa tokkodha jedhame. Haala kanaan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaa
naannolee daangaaf balaaf saaxilamanii fi qabeenya tarsiimoo ta'an irratti duula waraanaa qindaa'aa sadarkaan ni gaggeessu jedhamee gama. Xiyyeeffannoon haaraan duula waliinii fi eegumsa bu'uuraalee misoomaa irratti kenname kun marii olaanaa ministeera ittisa Itoophiyaa Injiinar Aishaa Mahammad Muusaa fi barreessituu kaabinee ittisa Keeniyaa Saayinaa Tuuyyaa gidduutti taasifame jedhame. Mariin kun kan gaggeeffame kabaja guyyaa yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru cinatti kan taasifamedha. Gara lamaaniinuu hojii misoomaa tarsiimoo koriidarii Laafiseet yookaas buufata doonii lamuu Sudaan Kibbaa, koriidarii geejjiba Itoophiyaa dabalatee eegumsa bu'uuraalee misoomaa cimsuuf tarkaanfiiwwan fudhataman ifoomsaniiru. Koriidariin kun daldala, geejjiba anniisaa fi gaanfa Afrikaatti walitti hidhamiinsa ijoo akka ta'e ibsaniiru. Marii kanarratti nageenyi koriidaraa Moyyaalee, Marsabit, Turkaanaa yaaddoo waloo ta'uun isaa eerameera. Kunis sababa neetwoorkii yakka daangaa qaxxaamura walitti bu'iinsa qabeenyaa irratti hundaa'ee fi sochiilee gareewwan hidhataniitiin kaka'edha jedhame. Keessattuu baatiiwwan darban keessa uummata Turkaanaa Keeniyaa fi uummata Dasaanechii fi Nyaangaatoom Itoophiyaa gidduutti sababa lafa dheedumsa bishaanii fi bakka qurxummii kiyyeeffatanii irratti walitti bu'iinsi hammaachuu isaa gabaasni ni agarsiisa. Dabalataan qondaaltonni ittisa biyyoota lameenii ergama gamtaa Afrikaa jalatti deeggarsaaf tasgabbii Somaaliyaa keessatti carraaqqii tasgabbii uumuuf taasisanitti fufuuf waadaa isaanii ifoomsaniiru. Qondaaltonni biyyoota lamaanii walga'ii gamlamee kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u, isaan keessaas ambaasaadara Keeniyaa kan Itoophiyaatti argamanii fi bakka bu'aa dhaabbataa gamtaa Afrikaa galmaa boruu akkasumas hooggantoota waraanaa olaanoon ni argamu. Gama biraatiin Injiinar Aishaa Mahammad jila raayyaa ittisa Ruwaandaa waliinis marii gaggeessaniiru. Mariin kun gama teekinooloojii hubannoo namtolchee AI fi tumsa waraanaa bal'aa irratti kan xiyyeeffatedha jedhame. Akkasumas ministirittiin hooggantoota ittisaa biyyoota akka Sudaan Kibbaa, Zimbaabuwee, Zaambiyaa, Riippaabilika Koongoo, Booswaanaa, Kaameruun, Maalii fi Aljeeriyaa waliin dhimmoota nageenyaaf farra shororkeessummaa irratti mari'ataniiru. Walga'iin waliigaltee tumsa ittisaa haaraan kun kan mallatteeffame waggaa darbe walitti dhufeenya ittisaa biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuuf kan taasifame hordofee kan dhufedha. Fulbaana bara 2025 keessa Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee tumsa ittisaa haaraa mallatteessaniiru. Kunis waliigaltee jalqabaa bara 1963 yeroo Keeniyaan bilisummaa ishee argatteetti mallatteeffameerraa waggoota 60 ol boodadha. Oduu keenya dhumaatiin Sudaan dirooniin Itoophiyaatii ka'ee daangaa ishee seenuu himachuun Itoophiyaa akeekkachiifte. Sudaan dirooniiwwan Itoophiyaa irraa ka'an daangaa ishee seenaa haleellaa raawwataa jiraachuu isaanii ifatti himte. Dirooniiwwan kun birmadummaa ishee irratti haleellaa ifatti raawwate ta'uu ibsuun kunis gocha dubbii barbaaduuti jechuun kan himate ministeera dhimma alaa Sudaan ibsa baaseeni. Dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaa deebiin kennamee hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Sudaan wiixata ibsa baaseen baatii guyyoota jalqabaa amajjii fi guraandhala keessatti dirooniiwwan Itoophiyaatii ka'an gara daangaa isaa seenaa turuu hordofaa akka ture ibse. Dabaluunis dirooniiwwan kun bakkeewwan Sudaan keessa jiran irratti xiyyeeffatanii haleellaa raawwachuu isaanii dubbate. Haa ta'u malee bakkeewwan haleellaan itti raawwatee fi miidhaa dhaqqabe waan dubbate hin qabu. Mootummaan Sudaan haleellaa diroonii gama Itoophiyaatii raawwateera jedhee kana gochaa maal na dhibdee fi fudhatama hin qabne jechuun rakkoo biraa hordofsiisuu akka danda'u akeekkachiiseera. Ibsi mootummaa Sudaan afaan Arabaan ba'ee gochii jedhe kun kan itti fufu yoo ta'e birmadummaa fi daangaa tokkummaa isaa ofirraa ittisuun mirga akka qabu akkasumas karaa garaa garaa deebii kennuuf humna akka qabu himeera. Ministeerri dhimma alaa Sudaan dhiyeesse irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa irraa deebiin argachuuf yaalame akka maddii keenya BBC'n jedhetti kan hin milkoofne. Waraana waliinii waraana Sudaanii fi humna addaa Sudaan Raapid Sappoorti Foorsi gidduu adeemaa jiru keessatti waraanni Sudaan Al-Burhaaniin hoogganamu Itoophiyaa morkataa isaanii deeggarti jechuun himata. Gama mootummaa Itoophiyaas yeroo adda addaatti Sudaan keessa hidhattoonnii fi meeshaan waraanaa gara daangaa ishee akka seenuu irra deddeebiin ibsamaa ture. Kana dura Reuters bakkee Itoophiyaa Sudaan waliin daangessutti kaampiin humni addaa Sudaanitti leenji'u akka jiru maddeen garaa garaa fi suuraalee saatalaayitii akka ragaatti fayyadamuun gabaasa dhiyeessee ture. Kana ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa waan jedheen qabu.
Qaamoleen waraanaa Sudaan keessaa qooda fudhataa jiran keessaa biyyoonni garaagaraa gartuu tokko akka deeggaran gabaasonni garaagaraa bahanis biyyoonni waakkataa turaniiru. Keessumaa michuu jabduu Itoophiyaa akka taate Yuunaayitid Arab Emireetis gartuu humna addaa Sudaan Jeneraal Hamdaan Dagaloon durfamu akka deeggartu deddeebiin himamaa ture. Biyyattiin garuu kaampii hundaa'e jedhame dabalatee waakkatteetti. Sababa hidha haaromsa Itoophiyaan waliin wal dhabdee ka jirtu Sudaan hariiroon Itoophiyaa waliin qaban laafuu ibsamaa tureera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra farkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.